امشي باسبور امشي امشي ما يبغى انا خدم انا هنا من يسوي هنا يعني هنا بحلو هنا من هو يسوي هنا من يسوي هنا موت هنا انت باسبور امشي قدامي باسبور امشي قدامي باسبور امشي قدامي امشي لا اجيب بوليس امشي 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 لا كلمت هاي ثانية فراجي دقت امشي امشي كله جيبي امشي ثاني فراج كله بوليس كله جيبي اجيبهم كلهم الو عيب تقول لو تذبحيني لو تغوريني ما اعطى انا بالاسبوع يلا امشي 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 مكتب امشي باسبور امشي معي باسبور امشي باسبور موجود مكتب انت باقي اقامه امشي ما ينفع باسبور هنا امشي قلت لا تلحقين صبري لا تلحقين صبري امشي امشي لا تلحقين صبري يا مسلمه وانا كفيديو كان نتي تولس نبونس هنجيرو جيتشودا وبليين كين ودو افان بيتن وسو افان دنديتن وسو مرغي كيسن ديبمو ارغيتن كان mormachuu sodaattan isaan sodaaf kan mirgi keessan osoo sarbamu argitan sodaattanii cal'istan jechuudha. Micattiin kun fakkeenya isinii taati. Isiin haaraayu afaanuu hin baran akkuma argitan reefuu nama biyyarraa dhufee paaspoortii jetti malee waan biraa dubbachuu hin dandeessu. Laalka paaspoortii fidii jettiin isiin immoo beenuu biiroo si geessi jettiin. Biiroo geessuuf geessuu dhabuu isii eessatti beeytu? Amma akkasuma isin jedhan biiroo isin geessaniif isin geessuu dhabuu isaanii maalitti beeytu? Takka mana firaa geessanii itti cufanii makaraa agarsiisan jechuudha. Takka ammoo biiroo sanuu hin geessan. Biiroo sanuu hin geessan. Micattiin kun nama beekatteeti bilxiidha, goobaziidha jechuudha. Fidi paaspoortii jetteen. Paaspoortii fiddu malee ani mana kanaa hin bahu. Mana kanatti ufudhee du'a malee hin bahu mana kanaa jetteen. Akkuma argitan kun konfidensiin isii baay'ee natti tole jechuudha. Konfidensiin isii baay'ee tokko na gammachiise jechuudha. Sodaa tokko malee bakka konfidensiidha fidi paaspoortii jetteen. Bakka fidi paaspoortii. Paaspoortiin kiyya mana kana jira fidi jetteen. Innaa paaspoortiin keessan qabeenya keessan ta'uu beeka. Qabeenya keessan kan dhuunfaati. Isaan hin ilaallatu. Isinii galee isaan hin ilaalu. Tokko tokkoon keessan mana isaanii gaafa galtan bakka paaspoortiin keessanis mindaan keessanis isaanumatu akka barbaade isinii kenna akka barbaade godha isinitti fakkaataami miti akkasii miti. Paaspoortiin keessan qabeenya keessan osoo irraa dhumate iyyuu isin ilaallata malee isaan hin ilaallatu. Dirqama keessan isinii galee qabeenya keessan waan ta'eef dirqama keessan garuu immoo iqaamatu isaan ilaallata. Iqaama keessan yookaan mattaawqa keessan yoo of biras kaayan isaan ilaallata waan ta'eef yoo irraa dhumate isaantu adabbii keessa gala waan ta'eef kanaaf of bira yoo kaayan isaa seerri hin gaafatu. Yeroo paaspoortii keessan immoo of bira kaayuu isaaniiyyuu seerri hin eeyyamu jechuudha. Isin harka jiraachuu qaba paaspoortii keessan. Hedduun keessan kan kana hin beekne hin jirtan jechuudha. Takka takka maaliif sodaa yookaan jalaa baddii waan jedhu of bira keetti malee shakkiif garuu seerri akka hin eeyyamne qabeenya keessan akka ta'e isin harka jiraachuu akka qabu ni beekti jechuudha. Beekaati malee. Kanaaf micattiin kun konfidensii isiitiin fidi jetteen paaspoortiin kiyya mana kana jira mana kana hin bahu luka takka fuudhee jetteen akkuma argitan kana kun luka takka fuudhee hin bahu jetteen nabsee itti fuutee kunoo paaspoortiin harka kiyya ga'u malee ija kiyyaan argu malee hin bahu mana kana jetteen jechuudha. Hedduun keessan meeqa keessantu waa hedduu sodaaf waan sodaattan jiru biyya kamuu keessa seeratu jira waan ta'eef isaanis nama akka keessaniiti waan ta'eef. Sodaachuu hin qabdan. Sodaattanii mirga keessa mormachuu hin qabdan. Kadamuuza keessan isin dhoorgatanii ji'a meeqa? Ji'a 2, ji'a 3 odoo isiniin kennii isin hojjechiisan kana akka isaan adabaman beeytanii hin beeytan. Kana sodaaf waan sirri lafa kaa'e isin immoo sodaaf mormachuu diddaaf kan akkasitti dhoorgatamtan hedduutu jira jechuudha. Kanaaf mormadhaan isiniin jedha mirga keessan ta'uu waan beektan tokko mormadhaa. Hojii eegee hojjettee damooza kee guyyaa odoo dabarsin fudhachuu qabda jechuudha. Kanaaf guyyaa tokko haga guyyaa 3titti dirqama akka ta'e beeytanii damoozni sararatanyaa akka kennamu akka adabaman beeytanii hin adaban adabbii qaban jechuudha. Kanaaf waan nuti cal'ifnuuf waan ijoolleen baay'een sodaaf cal'isaniif waan isaanuu ofiin beekanii naa kennan jedhanii cal'isanii hadha borodoo jedhan guyyaa 2 ji'a 2 ji'a 3 walirratti geessa achi booda immoo kan dhoorgatan hedduutu jira jechuudha. Sodaa dubbachuu hin dandeessu.
yookaayyuu nu himachuu hin dandeessu yookaayyuu seerri nu beekuu hin danda'u waan jedhan of amansiisanii silaalaniiti konfidensii kee ilaalaniiti kasi dhoorgatan kanas sii galee hagam akkati mirga keetiif dirqama kee beektu ilaalaniiti malee akkanuma lafaa ka'anis sin dhoorgatan jechuudha.